waliin mormaa turre. Wangeela anaa fi seexana taanetu akkas jechuu eegalee wangeellis jalqabe. Ka'aatii qophaa'aa mootummaa waaqayyoo dhiyaatee jiraatii isatti deebi'aa yaada garaa keessanii geeraddaadhaatii. Hanga yoomitti yakkituu deebi'aa singaa hundumayyuu dhiisaa isa duukaa bu'aa jedheetu dubbate. Wangeellis ka'eetu anis dabaree koon isa dhaggeeffadheen itti fufe kunoo. Dhuguma nagaa yakkinan hojjedhe hamma gaabbiin galaa ka'eef qopheeffadhee sun gaabbiin galiin tasa yoon du'eme wangeelli barraa'e dhuguma jedhame jedheetan dubbadhe. Gaafa kana dhufee seexannis ni se'ame anaaf wangeela gidduu. Innis akkas jedhe, maal taate namame? Maal taate yaa namaa? Mee taa'e cal jedhi yoo yaadni si jeeqee ol qabadhu daadhii. Innuu jechaa ture mootummaan koo dhiyaateera. Har'aaf galee miti waggoota hedduu duraa. Anis dhaggeeffadheen yaada keessa galche. Akkasiin jedhe dhugumame. Iyyasuus kan jedhee waggoota hedduu duraa waggoonni lakkaawame meerre reessa jira. Kanaaf nyaadheen dhugaa maaltu na dhiphisee wanta bara hin qabne maaltu na rakkisee jedheetan jijjiiree yaada gosa duraa. Akkas jedhee ammas wangeellis baname. Waggaa 120 ture turtiin bara isaanii. Gaabbiidhaaf ni didan bara qabna jedhanii. Gonka itti qoosuun nuyis ifatanii. Ibbanii boohaarraa 20 hin gaabbinaa jechuun dubbatanii. Gooftaan ni jijjiire. Waggaa gara guyyaatti isaaniif qopheessee bishaan badiinsaati. Abjuu ta'ee hafee waggoonni sun marti akkas ta'uu feetaa ati sireen keeti jedhee natti dubbate. Wangeellis ka'eetu innis takka yaadeen yaada koo jijjiire. Dhugumame deebi'uu naaf wayya. Akkas akka ta'uu hin fedhu anis sireen kiyya. Tarii boru yoon du'e boru manatti lixa. Barootan abdadhees abjuudhumatu fixa jedheetan eegalee yaada kan biraati. Egaa ammas kunoo seexannis dhufeeti akkas naan jedhe immoo, maal taate akkasitti hin dheekkamuun waadaa galeeranni bishaan hin nama fixuun. Kanaaf maa dhiphattaa bara baay'ee qabdaa hin bohaartu akka hiriyoota keetii ati maaliif yaaddaa jedhee nattaasee gurra kootti dhufe. Anis takka yaade dhugumame garuu hiriyoonni koo hedduun hin sooman mana amantaa hin deeman isaanuu maal ta'an anaan maaltu dhiphisee fataa jedhee hin jiraadheewu ani soo callisee jedheen cubboo jechuu kootti. Ittuu gaabbuu dhiisen gammaduu eegalee har'a koorra taa'een kaleessa koo laalee wangeellis banamee ammas caqasaanii. Namni biyya lafaa guutummaatti buufatee garuu lubbuu isaa yakkaan galaafatee mee bu'aa hundumti isaa maali ree gatii lubbuu isaas maal kennuu danda'a ree? Kanaaf har'a bohaartee addunyaa fakkaata tanan boruu gadduuf jirtaa shakkii tokko hin qabaatiin. Haadhaaf abbaa kan kee hiriyaa kee hin laaliin gonka siif hin gaafataman cubbuu ati hojjettee jedhee anaan gorsee wangeellis itti fufee. Anis takka yaadeen yaada haaraa fidee silaan harkaan dhumu seexannoo na didee. Dhuguma gammachuun lafarraa gadda samiirraati. Kanaaf dhiisuu wayya jireenya lafaati. Yaada naan taphatus ka'een of keessaa baasaa gara lubaa dhaqeen gaabbifuuf qopheessaa jedheetan kutadhe keessa koo baafadhe ofittis dubbadhe. Seexannis dhufee kaa gidduudhuma kana na gorsuus eegalee yaada koo arginaan. Innis akkas jedhe, ilaa hin gowwoomiin waanuma argiteen laalimee hiriyoota kee waan isaan fakkaatan yaaduu tokko malee akkatti jiraatanii siyoo maaltu si galchee hin taatu akka isaanii jedhee anaan gorse. Wangeela immoo waliin wal qabannee
karaa isan dhumne godaanuu eegalle. Akkas jechaa deemne. Ati na duraa turii yaa seexana nanaa, irraa na hin dhoowwiin karicha fayyinaa. Yaada fakkeessitee sammuu kootti galtee, amma naaf galeera wanta ati naaf dhuftee. Galatoomii gooftaa hunda naa ibsuu keef. Yaada seexanichaa narraa qolachuu keef ati na qopheessita. Ani dadhabaadha. Maal akkan godhullee hin beeku dhugaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo yaada seexanaa nu hundarraa qolatu. Mana isaa keessattis nu haa sassaabbatu.